hin salphanneem jara keenya waan nama gaddisiisu nama kabajaa namaan beekne kabajaa gandaan qabne kabajaa hawaasaan qabne kabajaa hooggansaa hin qabne hooggansan beekne seeran beekne dhiifaman beekne dhiifama jennaan hin beekne callifnaan nama dhiifne gowwaa harruman argee mee viidiyoo kana xiqqoorraa dhaggeeffadhaame. Namicha kamiin jedhe waan rakkate ni maddu rakkate dhageenya irra deengadda waan deengadda nuti matte nan balleesse bakka waan sana itti machu katte dhiidhaa isaan kun isaan huccuu gurraacha uffatan kun rakkoo isaanii deemanii seeratti himatan saniif maaliif himatte maaf dubbatte jennaan waan rakkate ni maddu jedhaniitiyyi waan himatan sanaa himadheera dhiifama seeratti himachuu kiyyaaf jedhan gamna namaa laalchuuf maal jedhanii himadheen jira himachuu kiyyaaf dhiifama seeratti himachuun eega yakka ta'e jedhan jennaan waa inni dhaggeeffadha. Katte dhiidhaa mana seeraa deemee nama himachuu nan balleesse kabaja ofirraan fuudhinaa kabaja maal fuudhanme mana seeraa deeme maa himatte jennaan mana seeraa deeme himachuu nan balleesse jedhan laal mana seeraa dhisanuu nama dhuunfaatti himatanii yookaan nama gilliitti himatanii lola wayii yookaan waan biraa irratti hin kaafne mana seeraatti himatan isuma maa himattan jennaan nan balleesse mana seeraatti himachuu jennaan kabajaa ofirraan fuudhin jedhanii dhaggeeffadha eenyutu kabajaa mulqaadha eenyutu kabajaa badha beemime maajee manuma seeraa dhaqee himachuu nan balleesse maali mat maali rakkoo ko waan maali ni rakkochi maali rakkocha dhabne gaafsa nama rakkocha bulchaa waan dhabne miti maali ini manne sitte maali risiitiin kennu didee dhaka risiitiin kennu didee maali risiitiin jara kana hojii ini bita gonkor shuf gareedhaan dhufamaa jennaan gareen deemuun kalas dogongora ta'ee jedhe bakka dogongora dhiifama gaafate dhumate kalas dhiifama eega jedhee wanni oo'anuuf hin jiru wanni fiigamtuuf hin jirtu wanni lolamtuuf hin jirtu jechuudha dhiifamaa gareedhaan dhufuu kiyyaaf dhiifama jedhe wanni dhufeef barame waa'ee riisiitiiti ammoo dhiifama jedheera isani dhiifama jedhee waan inni jedhu jechuuta ni fayyadamu laala dhaggeeffadhaa meesinummaa. Waliin hin makin akka maaloo abbaa macaa jedhee maqaa nama guddaa yaanii manguddoo shamarran dubartii maqaa dubartii dheetiyyi dubartiitti fakkeessee haasaa jira jechuudha. Tokkoffaa dubartuma ganda tokkoo keessa bulchaan ganda tokkoo maqaa dubartii tokkoo dha'ee hawaasaa kana wal ga'ee jiru irratti dubartii tokko gad xiqqeessuun isarraan eegamu. Akka dubartii maaloo abbaa maalitti haasaa waliin hin makin jedhee nama guddaa kana xiqqeessaa jechuudha. Tokkoffaa nama guddaa kana manguddoo kana xiqqeessaa jira. Dubartii tachi fakkeesse yaani dubartii arrabsuu kiyyaa miti yaani akka dubartii abaluu haasaa waliin makta jedhee. Manguddoo sana dubartuma sana arrabsuun qabu ture. Maaliif hogganaadha osuma hogganaa ta'uu baateyyuu nama guddoodha miti maqaa beera tokko yookaan dubara tokko dhahanii xiqqeessuun dogongora guddaadha jechuudha. Keessumatti hoogganaa irraan eegamu ture jechuudha. Achitti manatti nama kennoota xiqqeessaa asii qaalicha isaan kanallee xiqqeessaa jechuudha. Garee deemuun funyaan baay'ee baasee murtu. jabaa mirga qabduma. Shoof funyaan abbaa keetii baasee mura maal jedheen laalame waan inni jedhuun isaan ammootu mirga qabda jedhan eegaa mirga qabanii kan jalatu biyya bulchaa jiraami jala tarra meeshaa irraa qabaami jedhan qaalichi waan takka waan badii takka illee qabanu jechuudha. Nama seera beeku nama kabajaa namaallee beeku nama dubbii beeku jechuudha isaan. Bas inda warra auta bas anta bas sigale siapa si bokkiti no geerage halko Allah si fokkisiif nageeraa keessaa jedhanii ol baasanii hidhuuf deemuu jechuudha. Amma kana booda waan jarri godhan akka jarri godhan namni beeku hin jiru jechuudha. Laala waan akkasiitu jimmaan keessa jira naannoo geeraatti raawwatame wanni kun jechuudha. Waan ajaa'ibaati si fokkisiif nageeraa keessatti jedhe ofii fokkiftan inshaallah amma fokkiftanii amma xinnaattan itti fufa. Salphoodha amma waasatti kaa jira sin jiraatii malee sin keessa salphoodha eenyu salphoodhame dhiifama jedhan badii qaba namni kun yoo jedhanii deemanii dhaqanii adabuu murtee barbaachisu kennuu malee hawaasa duratti xiqqeessuuf kana loluun maaliif barbaachise laala itti fufa. Achi baasii jedhanii qabattoo irraa yaasaa jiran jechuudha. Meeshaa hunda irraa yaasaa mana hidhaa galchuudhaaf. Waa'ee dhiifamaa dubbatamaa jira. Dhiifama gaafannaan jira. Isaan wajjin ta'eef nama biraa jira ta'een beeku waa'ee dhiifamaa dubbataa jiru jechuudha. Dhiifamni hin jiru qabattoo irraa yaasanii dhuufii gara fuuf deemu yoo barbaadan jechuudha. Ayi xiqqeenya. Sheer godhaa viidiyoo kana rabbii jedhaati. Shuf dhai jedha beektaa hawaasa tarii namni waa dubbachuu yookaan wanta tokko tokko jechuu gaafii gaafannaan akka namni afaan qabatee sodaatee gattaa'u loliisa eegalanii yookaan hawaasa reebuu eegallaan hawaasi gatta taa'ee jechuudha. Maal takka ta'u laala wal maal laala.
Amma inni kun immoo jara kana jilbeenfachiisuu dhufa jechuudha. Maaliif barbaachisa hawaasa fuuldura jilbeenfachiisuun? Maal balleessan? Badii jaraatiif ni dhabanu, hin adabamanu. Maaliif barbaachisa fuuldura hawaasaatti akkana godhuun? Nama waa dubbate nama nu dura dhaabbate yookaan akka nu jennetti hin deemne hunda namaayyuu akka goona jedhanii uummata ittiin gorsu jecha fuuldura uummataatti jilbeenfachiisuuf deemanii jechuudha. Namni lama jilbeenfatee namni tokko dideennaan loliisa akka itti eegalu ilaala. Isiin kun waannaadha jedhee namicha isaa ofirraa lolate kanatti xiyyeeffatee jira. Inni hoogganaan sun jechuudha. Inni kunis immoo lolee jira ofirraa lolanii jiran viidiyoon achitti dhaabbattee jechuudha. Isinii galee. Amma ani warra jilbeenfateenis maal jilbeenfattaniin jedhuun. Maaliifi gowwaadha. Warri amma hoogganaa jedhamee jiru kun nama timirtii hin qabneedha. Nama timirtii hin qabne asuma isaarraa beekta. Yaani nama barumsa hin qabne, nama kabajaa hin qabne, nama adaba hin qabneedha. Maaliifi namni timirtii qabu dhiifama booda wanni takka hin jirtu. Cal jedhi jennaan cal dhumate. Maa dubbatte jennaan kalas akka dubbadhu akkatti dhufuun koo badiidha dhiifamu. Kana booda hin jiru ture. Wanni biraa yoo hafte kabaja hawaasaatiif kabajaa nama aangoo yookaan nama hoogganu tokkootiif jecha hawaasa diratti silaa jechoota akkasiin fayyadamuu ture jechuudha. So waan akkasii kanaan mormuun waan akkasii kanaan loluunis aarsaa nama kaffalchiisuu dandeessi jechuudha. Maaliif warri kun warra barate waan hin taaneef jalaa jilbeenfatanii yeroodhaaf yoo jedhanis rakkoon qabu waan jalattis maa jilbeenfatta jechuu hin danda'u jedhama jilbeenfatte kana lammaniinis. Tamaam. Inni ofirraa lolates waan ofirraa lolan dhugaa rabbi dhugaa dubbachuuf waan ofiillee waa ta'anii jalatti kanallee waa godhan malee waan callisanii ofirratti ilaalan miti jechuudha. Garuu gaafa inni tokkoon kun lolatu utuu jarri jilbeenfatan lammanillee waliin lolanii utuu hawaasillee waliin ol ka'e baay'ee gaarii ture. Ammas immoo rakkoon qabu kunummaan gabba'uu waan guddaadha. Tarii waan kanaa oliitu ta'aa ture. Waan kanaa oliitu dhokatee jira. Amma immoo waan kanaa caalutu tarii gabba'uuf deema. Ammoo viidiyoon asirra dhaabbattee tarii viidiyoo kana warruma jaruma amma hawaasa akkana godhaa jirutu waraabina fakkaata gaaraa gadi waraabame gara teessooti. Isin galee yoo hawaasa taate yoo hawaasa keessaa dargaggoo keessaa namni viidiyoo kana waraabe ta'e viidiyoo hafte gannuu dhiisa maal takka ta'e gadhumaan daawwanna. Yoo ammootu jara keessaa ta'e jarayyuu rabbumati jara salphisuu jecha harka baase jechuudha viidiyoo kana. Saaxilamanii jiran of saaxilan ofii jechuudha. Rabbi siya saaxilu rabbi siya salphisu. Warra salphattee hawaasa salphiftu. Warra xiqqaattee ganda xiqqeessitee hawaasa miskiina xiqqeessitu jechuudha manguddoo xiqqeessitu jechuudha. Waan akka kanaatu ganda geeraa keessa jira jechuudha. Kanaaf amma asirratti maal jechuu barbaade beektanii hawaasa afaan kan dhagahu guutuu warra miidiyaarra jirtan viidiyoo kana faffacaasaa martuu maxxansa. Taateen taate kun nama kamuu akka dallansiisu dhibbarraan dhibbatti natti amana. Maaliifi yoo warra mootummaa taate warra hoogganuu taates hoogganaan takka utuu namni dhiifama jedhu utuu namni cal jennaan ishi jedhu osoo waan jedhame aamiin jedhee fudhatu itti roorrisuun xiqqeessuun dogongora. Waan fedhallee ta'u adabbii barbaachisu kennuutu barbaachisaa malee afaaniin jechoota baalagee kana dubbachaa uummata kana warii fakkeessanii warii agartanii warii naqanii warii baay'ee yeroo ofan lolanii waan adda addaa alangaatti xaaxessanii akka barbaadanii godhan kan haala wariitti uummata kana godhaa jiran malee akka hayawaanaatti jechuudha. Akka nama hawaasa irraa dhalatee tokkotti hawaasa kana waliin haasa'an jiran jechuudha. Kanaaf wanni kun nama kamuu iyyaachisa, hin naasisallee, hin dallansiisallee jechuudha. Kanaaf warri hooggantoonni illee warri biyya keenya sana keessatti bakka garaagaraa jirtanillee wanti kun maqaa sin balleessa. Mootummaa gaaraa kaasee akka godhaa jechuudha. Wanni kun namni akkasii kun hoogganaa jiraachuun ganna tokko bulchaa jiraachuun guutummaan guututti waan akkasiiti jechuun sammuu namaa keessa dhufa. Edaa gandi keenya waan akkanaatu irra jira. Egaa ganda akkanaa kana keessa waan kanatu jira. Waan jedhu sammuu hawaasaa keessa dhufa waan ta'eef warri mootummaatis jara kana godhaa jirtu kana tokkoffaa aangoo jarri fayyadamtee hawaasa kana gootu kana irraa buusu. Daqiiqaatti sekondii tosoo yeroo itti kennin. Eegas ammoo adabbii jara barbaachisu itti kennuun barbaachisaadha jechuudha. Gara fuuldureetti ammoo namoonni akkas miiraan deeman, namoonni hawaasan qaban, namoonni manguddoon qaban, namoonni hawaasaaf raamatan goone, namoonni dhiifama jennaan nama dhiisuu hin dandeenye adabamuu qaban yookaan bakka aangoo gahuu qaban jechuudha. Warri akkasii warra dhugee machaa'u, warri akkasii warra caatii quufee deemudha. Warri akkasii warra hawaasaa wal quba hin qabne jechuudha. Warra dhugee quufee gubboo nyaatee achi gannamatti fiigu loliisaa fi harraba malee waan biraan fayyadamne jechuudha.